Akkam jirtu dhaggeeffattoota qophii Daandii Wangeelaa shoo baga nagaan qophii Daandii Wangeelaatti nagaan dhuftan. Daandii kana duraan qabnu daandiin keenya ni dhugaaf inni beekamaan Daandii Wangeelaadha. Daandii Wangeelaa subscribe notificationii ol godhachuudhaan nu hordofuu hin dagatinaa. Har'a oduu isinii qabannee dhufnee jira. Sooma sagada guyyaa 40 turu labsamee jira. Lubni keenya lubni Dr. Gammachiis Jassaa soomaaf sagada guyyaa 40 turu labsanii jiru. Lubni kun akka jedhanitti soomaaf sagada guyyaa 40 turu kana irratti afaanota sadiin fayyadamuun akka barsiisanis dubbatanii jiru. Isaanis afaan Oromoo, afaan Amaariffaa, afaan Ingiliffaa akka ta'e himanii jiru. Itti dabaluus lubni kun soomaaf sagada kana akka isaan wajjin kadhataniif karaa TV isaanii fi sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamuun barumsa adda addaa akka barsiisan ibsanii jiru. Barumsa isaan barsiisan yookiin barumsa Dr. Gammachiis Jassaa barsiisan yoo isin darbe immoo yookiin yoo isin miliqe immoo karaa sooshaal miidiyaa isaanii karaa YouTube isaanii Dr. Gammachiis Jassaa jedhu argachuu ni dandeessu. Kanaafiyyuu Dr. Gammachiis Jassaa kan jedhu subscribe gochuun yeroo hunda viidiyoo isaanii fi barumsa isaanii afaanota adda addaan argachuu ni dandeessu. Waamicha Dr. Gammachiis Jassaa soomaaf sagada guyyaa 40 turu irratti godhan dhaggeeffannee walitti deebinu. I greet you all in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It gives me a great joy today to make a brief announcement on the next plan that we have in our webcast through our website, YouTube, and different kinds of social media platforms, and through Evangelical and Moa TV. In the next 40 days, starting from tomorrow up to September 10, we're going to take some kind of spiritual retreat in preparation for the next new year or new season in the life, mission, and ministry of our life. And I'm inviting people from all walks of life, from every corner of the world, to join us in this prayer venture. And the main text or the main theme that we are going to be anchored on during this season of prayer and fasting comes from the book of Ephesians chapter 2, starting from verse 19, 20, and 21. So then you are no longer strangers and aliens, but you are citizens with the saints and also members of the household of God, built up on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. In him the whole structure is joined together and grows into a holy temple in the Lord. So the main theme for our prayer is built to grow. We are built to grow. And the first part of the prayer talks about the foundation on which we are anchored. And our foundation is the foundation of the apostles and the prophets. And we have a foundation and we are built. We are unshakable. We are found in a season where everything is being shaken. Human, sociological, political, social structures are being shaken globally because of COVID-19 pandemic and everything that comes as an aftermath or as a result of that pandemic. People are going through so much turmoil in their life. Over 20 million people have become jobless in the United States. And there are so much turmoil going on throughout the world. And there is so much pain and confusion around the world, including Ethiopia. So due to all of those changes, all of those transitions, all of those turmoil and pain that's going in the world, with sickness, political upheavals, change, human life uncertainties, people having difficulty making decisions about schools, about their health, about their job, about their finances, about their faith, about their churches. There are so much uncertainty in the air. So what are we supposed to do at this time? We have to find a solid foundation to stand on. And finding a solid foundation comes when we are calm, collected, centered, and anchored on the eternal promise of the Word of God.
And the name for that word of God in the New Testament is the foundation of the prophets, which is the Old Testament, and the apostles, which is the New Testament. In complete the Bible, for us to be anchored on the everlasting and ever-living, unchanging promise of God, as it is clearly stated in the Word of God. So during this 40 days of prayer journey, we are going to be anchored on the Word of God. So there will be daily devotion in 3 languages. I will interchange. I'm not going to use 3 languages in one day, but every day I'm going to use a different language: Amharic, Afan Oromo, and English. And then I'm going to alternate between the 3 languages during this coming 40 days. And my message is going to be, the first part is on the 12 patriarchs, the 12 sons of Jacob, the promise of God over the nation of Israel. And the second is the 16 prophets, starting from the prophet Isaiah all the way to the prophet Malachi. And the third is the word of God spoken through and over the 12 apostles, the 12 apostles of Jesus Christ. So altogether, it's going to be 40 lessons. Footoo karaa telegiraamii keenya Daandii Wangeelaa show nu ergamedha. Footoon kunis Dr. Tolosa Gudinaan postii yookiin jecha inni dubbate karaa Kiristaan kan jedhamu kan inni postii godhame nu ergamedha. Footoo kana irratti hiikkaasaa dubbisaa hiikaa postii nu godha waan jettanii nu gaafattaniif hiikkaasaa hubachuu hin dandeenye. Maaliif akka godhan isaanumatu beeka. Isin immoo yoo beektan footoo isaa kunoo isinii gadhiisnee jira. Komentii gubbaa irratti nu barreessuu ni dandeessu. Dhumarratti baay'ee jaallannuu fi baay'ee kabajnu faarfataa kabaa fidoo yookiin isa giingee kee fingeetti deebisu jedhamee kan beekamu faarfataa kabaa fidoo Looxiif Abrahaamtu wallole. Looxiif Abrahaamtu wallole kan jedhu faarfannaa isaa keessaa faarfannaa baay'ee jaallannu qophiin Daandii Wangeelaa show. Looxiif Abrahaam maaliif wallolani? Maaf wal dhabani? Haala yeroo wajjin kan wal qabatu faarfannaa kana sinaffeellaa amma torbeetti torban gaarii isinii jenna. Odduu Tibbana oduu isinii qophaa'u yoo barbaadan karaa fuula Facebook koo linkii isaa jala isinii kaa'eera, achiin na quunnamuu dandeessu. Akkasumas guruupii keenya Daandii Wangeelaa show quunnamuudhaan wajjin haasa'uu ni dandeessu. Waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Eebbifamaa amma torbanitti torban gaarii. Gootota Amantii Walii